السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتو داوتو دو قبي يافنو ودو قبي يافنو كندي فني لأن جرا ودو وجين أن إيافتا دام قبي الران تنا خيستي مركز جايبا مركز أيوب الأنصاري خمستاز خيني خبجما في جارتما أيوب شيخ جنيد الهنداي أن إيافنو تهاتك تين كيس النفان هاتو akkuma beekamu markazni ayyub al-ansari toora aappii online mootiin barumsa islaamaa kan akka jiru nuuf himanii jiru. Aqiidaa fi xuruufaa fi qur'aanaa fi shuruuxa salaataatii fi akkasuma hadiisawwan adda addaa barsiisaa akka jiru nuuf himanii jiru. Kanneen hanga footootuutiin maammeen akka itti aanutti siif dhiyeessa. Kabajamtoota daawwattoota keenya iyyaafannoo daqiiqaa tanaa markaza ayyub al-ansari waan adda ta'e iyyaafannee qabnaa gama sagantaa hanga dhumaan nu faana tura. Iyyaafannoo iyyataa kan ziyaaraa bule iyyanii barreeffadhe mana bahe ergaatii an dhufee ani nagee baltuu laata jechaan gaafii tola deebiftanii. Markaza ayyub al-ansari gaseennee jirra. Konkolaataa kaffaltii irraa bilisaa liinkii isaanii qabannee seennee jirra hanga dhumaan nu faana bu'aan afeerraa keenya. Akkas inshallah Ustaaz Ayyub al-Ansari qophii iyyaafannoo tanarratti inshallah nu afeeruu keessaniif galatoomaa isin jenna akkasuma nu simachuu keessaniif galatoomaa isin jechuun barbaada. Mee Ustaaz Ayyub al-Ansari yoo bira jiraatan inshallah gama sagantaa teenyaa ciceena. Wala banadheetiin jiranii. Ahlan bira jirtanii. Akkasi Ustaaz Ayyub al-Ansari mee inshallah markazni keessan toora aappii imootiin bifa kanaan inshallah taa'ee akkuma gartee namuutu arku kanatti barsiisaa jira. Barsiisaa jira jechuu dhageenyetti dhageeyyiirra argaadha wayya jennee inshallah dhufne mee haala isaa haala markaza ayyub al-ansari nuu himaa. Maashaallah turaan dursee awwalan rabbiin haa galatoomu eega rabbii keenya galateeffanne booda baada alhamdulillahi rabbil aalamiin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا إيا فتاخينيا بغنا قانو فلوفت سنجنة إيغا ربي تيقلني أتلين قانو رفوان كيتي سيقالة وفنا إيغا ربي تيقالة تيفن سنجنة أكسو مقا أكي اتيبسمو مركزنا بايوب الأنصاري دا كايا بكم ساتي waan ulamaa'i teenyarraa barre nulleen hayyama rabbiitiin asirratti finnee citee raabsina jenneeti inshallah raabsaatis jirra. Ti ilmii dhagaa'e wanni itti jirru beekumsa saniif inshallah al-ilmu huwa al-amalu wal-ilmu husnu liman amila bih. Ilmu al-mu'mini fi amalihi jan ibnu al-mu'tazin beekumsi nama mu'mina hujii isaa keessatti ilaalama. Wanni itti jiru markazni ayyub al-ansari qur'aana حديثة رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه كسم عقيدة صحيحة نجابات تاتي هي سالمة من البدعة إسي بدعة را نجابات تاتي أسي إن شاء الله تعالى راب ساجران بان عقيدة. أيه أستاذ أيوب الأنصاري ما إن شاء الله مركز حيزن كان حيز أكوي سينون يمتن عقيدة في أكسم قرآن في حديثة خنا فابرة مجران وجتن ما إن شاء الله وان برة مجر سير مكان مدودن ديسني مكان مدوامي. أولا عقيدة رجتون ربي خنك قلبي الآيات ديت تعمل عقيدة رجتون هي ربط معنوي يربط بين العبد وبين ربه جانيني. عقيدة أول ما هو فنيو معنوية تعلمنا ما لا لهن أقرر أبو هندن ديني جدو قبرتشاتي في جدو الله تهرمتو تاتيني عقيدة رجانيني قست برنوتا قرآنا قرآن نسي نبرة ما جتش إن شاء الله تعالى قرآناتي حديث رسولاتي مقعد أيو دويني قيسينهم نتاتي مقعد أن دويني يوم كما ما أنت ندبني تري قرآني تفسير جتش إن شاء الله بلوغ رياض الصالحين قسم تجريد الصريح اللين هي كرامة إن شاء الله تعالى كما براتين متنون كل متوني كرامة جتش إن شاء الله خذي واجباته الله ما شاء الله تبارك الله. إني كرامتي يجو إن شاء الله بيبي. أوكي ما أستاذ أيوب الأنصاري مركزني أيوب الأنصاري أمانتنا تورا أبي أونلاين إموتين برسيسا جرا حال أكم كيس دبرتني أسجيسن يوخاو حال أكم كيس جرتن أما برنوت خيسني وجل قبسيسه أما وجب فولدراتو حال أكمين دي ملاف خرورة قبدن
Akkuma beekamu namni tokko baratuufis barsiisuufis rakkoo dandamuun رسول الله نبيه جاي رسول صلى الله عليه وسلم زمنا في اللي برته وسا جبريل الرا أمي كان دامي برته تري إيجا برته اللي أمو راسو كيست اللي أدامي كان دامي ركور راي وأنا إيجو بريه جا جي سورة الكيت تدبي متى دافت تفهمي هذا أما سياو كيف تفلحون شجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني إلكي رسولا جابسي إيجا متى رسولا فتويسيقوني أكمل ملكاواني أنجا جوتا كتلي والله دين جي سورة توحيد الريامات ري صح نولي نموغا تينيتون تيسات اللي إنجي سجيجي نمني قرار الطريقة حقار جروتو مقرر وإرها فإنكابو مقرمون نما جرتي يجو إن شاء الله سنفون تي مقرر تيني خرسولات اللي جو باتو إيجالا برنوتا رت اللي مقرر كما جروتي تيه ammallee inshallah amma alhamdulillah nagaa irra jirra akka gaarii irra jirra fuulduraaf ammoo aqiidaa gaarii qulqullooytu taate isii bidaa irraa nagaa baatu taate rasuulinis nagaa isin tun isii takkitti aalii jannaa taati jee rasuulallaan dubbate sani hawaasa barsiifne jenneen nullee nasiitti jirra waan barre kan keenyarraayi. Hayyee Ustaaz Ayyub Al-Ansari yaada bareedaa nuu kennitanii. Okey, mee Ustaaz Ayyub Al-Ansari warra gartee duba inshallah ustaazan imootii fi barattoota imoojii qubatti laatu warra isaan kana qeequuf dhaamsa kam qabdaa fi ergaa akkam isaaniif dabarsuu barbaadda? Ammoo isaanan jidduu namaatii waree olii gadiin fiiganiif addunyaa irratti hin waartu tana quba qabaadhu jaan inshallah namuutiifuu guyyaan galataanuma dhufaa atiin saniifu inshallah wanni obboleeyyan keenya barnoota online mootiin akkasuma immoo zoomii barnoota gosa garaagaraa kannaa jiraniif wanni dhaamu zamanni amma keessa jirru zamana كثرة الفرق زمن فرقان الدمات وان تاتيفي زمن خان keessatti aqiidaa bareechaadha aqiidaa bareechaa baradha aqiidaa bareechaa barsiisaadhaan dhaamaaf inshallah taala aqiidaan waan gaariidha waan taateef isiitu nagaya nama baata saniif aqiidaa jabeessuu qabnaa jechuu barbaadan inshallah taala. Dhumarratti Ustaaz Ayyub Al-Ansari iyyafataa fi daawwattoota isaatii fi ummata islaamaa maraaf dhumarratti ergaa ta'e maal dhaammachuu barbaada? Waan gaarii irra jirtan iyyaafannaan teessan ammallee dabartee onlaayinii bichaan osoo hin taane zaahiraan illee lafa gabbuutee akka naannooyitu isin irraa barbaannaa fuulduraaf inshallah rabbiin isin haa jabeessu isin illeeni waan gaarii godhu jirtanii nura naannooyitanii nu iyyaafatu keessanitti hedduu isin irraa gammannee rahmaanuun isin irraa gammadu isiniin jenna obboleessa kiyya isiniif waan isinii dhaamnu hojii gaarii irra jirtanii ikhlaas rabbiin kiyyeetti isiniif haa godhatu. Maaliif deeggarsa nama diin barsiisu tokko kanatti iyyafatanii deeggaruun keessa waan nama gammachiisaati. Maaliif yoo qaanaan jettu taate dur wanni nuti argaa turre gaazexeessonni bakki isaan naannawan bakka muuziqaan garaagaraa itti zafanamu bakka alaa kullaalin bakka bootaan gaariin keessaa dubbatamtutti nama naannee nama iyyafatu hin agarreen baan. Isin ammoo bakka gaarii iyyafanna jettanii itti yaaddanii lafaan uqaatanii nu iyyafatu jirtanii. جزاته يسر ربين جنة إسني فاخفلوا إسني جنة جمع خجاوان إسني دامو أنا في إسني في اللي إخلاص وانو جنو قيسة ربنا كانوا قنون دام إن شاء الله. آمين اللهم آمين. أي أستاذ أيوب الأنصاري نوفلتو ما دوتا كانوا في الفادا إسني جتشون بربادة. أمير تتي مركز أيوب الأنصاري دبسو بربانا ما إن شاء الله أميرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نجا فيام. فيا الحمد لله نجا والله قالت ربي مرحبا بقى نجا إنه أيدني نسمعتشو حسني قالتوا ما سنين جنة ما مكو بفخامين برنوت خيسان برشاجر تم مركز أيوب الأنصاري يرجعن نوف إبسي مركز أيوب الأنصاري تيفي أكسما برحالة خامين برنوت كتجرتن برنوت خيسان إن شاء الله بفهمنا تجرتن نوفي مامي ما شاء الله غريبة كافي بريدة أنا ركوس الرجال والله برنوتا على غاري دمبرت تجرا يرو دا برنوتا تاي اكيدا تاي وروفا قران كسما وانت فين غاري كسما تسير دمبرت تجرا أيه أبوليان كيسان ورا أكا خيساني
biyyaa bahee warra barattuutti hin jirre warra yeroo isaanii online irratti bakka hin taane fitu jiraniin maal jetta dhaamsa akkam qabdaa fi nasihaa akkam dhaamtaaf gabaabee. Isaan gawantiin jedhu taa'aatu baradhaa ustaaza keessan dhagahaa bakka kaayidii kanatti dhiyaadhaa jedha qaama. Okay, marhaban taate galatoomsiin jenna. Iyyee dhumarratti mee iyyaafataaf dhumarratti ergaa waliigala maal dhaammata uummata islaamaatiif? Dhumarratti namoota isinitti jirtan kun waan gaariidha. Jabaadhaa uummata keessa wallaaluma keessaa baasuurraa keessattuu warra sooshaal miidiyaa kanarratti akka fedhe taaru kana dhaamsa dabarsuu karaa miidiyaatti ta'ee karaa lafaatiin ta'e akkasitti jajjabaadhaan isiniin jedha. Marhaban mee Amiira lammaffaas dubbifnee akkasitti inshaallah. Ummu Sumayyaa banadhaa mee maayikii? Assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Maashaallah. Baga nagaan dhuftan. Marhaban baga nagaan na eedan. Ani jirani. Mee asirra yaada dabalataa yoo qabaatte inshaallah. Wallahi yaanni nan qabu gaa dhugumoonni barachamaa jiru. Rabbiin ammallee irratti nu haa jajjabeessu. Warra baratee bakka ga'u rabbi nu haa godhu ustaaza keenya wajjini. Inshaallah hundinuu baratamaatuma jiraan isaan jaan. Obboleeyyan keessan warra keessanii warra gartee onlaayina bakka hin taanetti shabakaa isaaniif jiraniif maal jettaan isaan saniif akkam jettee dhaamsa hankee dhaammatta gabaabinaan. Wallahi warreen akkasii san dhaamsinan dhaamu inshaallah yoo rabbiin karaa fisuuf taate silaa namaa laaffisu rabbuma akka iddoo quraana deebi'anii baratanii jaan bakka hundatti shabakaa amma baasan kanaa booda rabbiin irraa nama gaafata. Laayikiin bakka bira godhanii fi taasitti namaaf godhanuutu akka abdiiti. Bakka tiktok faata ta'anii laayikiin nama jala ta'anii waan hin taane waan namni mana keessa dalagu dirree baasanii haasa'amara achirra dubbatanii tanaafuu akka bakka quraana deebi'anii waan hin beekne irraa fudhatanii jira. Okay, masha Allah tabarakallah Ummu Sumayyaa teenya nu galatoomi siin jenna.